Iftara gaafa baadiyyaa deemnee eessatti afxarree qophii akkamii irra turree akkasuma mootummaa gatii diriyaa fi uffata abbaa caamaa zaqqii hunda isaa qabatee hanga dhumaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashamaara kafuunii amantiif kutaan sooliin qoodiin oromoo kiyya guutu hundi keessanuyyuu hanga dhumaatitti viidiyoo gatii isaa dhumarra ni argattan. Kun diriyaa shiitaa miti. Kun gasumalee jechuun sirri. Sirri kan isaanii fakkaata. Teresa. Jadi maatu jerma bakka. Sumaalee. Shaashii leeqas. Iyyee. Ay. Maatere. Shaashii kanneen jaalattanii. Omaan ta'u. Isin jaalattanii jibbitanii suwaan Isin waa isin nama damte nama bakka beeyditan ditu. Gidduush. Irraan darba. Iida du'aa gaggodhaafi. Achi dhaqnee. Du'aayin isinitti haa qabattu isin mara. Hidhaa qopheessa. Waliin suuraa kaatan. Ijoollee milkaa'aa. Waliin suuraa kaatanii qophaa'aa caammaa hidhadhaati. Garaan cinqamtee goote hin taate. Kana margitanii tanii. Akka Ora. taate. Gitmaa ta'e. Akkana kun. Wanni isinirra tarii jira? Muraata keessa. Kiyyoo. Waan maraa rabbi isinii haa geessu. Muraata keessa rabbi haa geessu. Beekanii dhiis. Kajaraa kanatti hin gammaddu nu arganne kan gammannee fadaata. Akkana gattaa amma ta'a kun achuma jalaa ka'eeti. Achi. Ta'a. Dukkana keessa jira. As bahi jalaata. Waa ifaara. Oo kottu. Akkana laali wannan sallaan. Akkuma asitti argitan kana hojiilee baay'ee bareedaa ta'e hojjannee amma erga galle jechuu shaashamannee halkanii kaafteeriyaa seennee jechuudha. Iftara baay'ee beelofnee jirra. Ifaalleen hin jiru maawuraatiin nurra dhaame. Hundumaafuyyuu gatiilee fakkeenyaa fi uffata abbaa uffata haadhaa maaliif qajeeltee ifa gootee nuun himini maatii keenya bituu barbaannaa. Baruu barbaanna warri jettan gatii isaa hunda isaatu tokko tokkoon isinii hima. Yeroo saniif viidiyoon dheeraadha. Akkuma isinitti himee jedhe viidiyoo sa'aatii 6-7 ganamarraa haga halkanii waan idiit goonuu fi yeroon hin qusatu jechuudha. Yoo ammoo viidiyoo dheeressinee gadhiisne hin laaltanii saniif isin hifachiisuu yookiin isin huffisiisuu waan hin barbaadinii fi hundumaafuyyuu asitti baay'ee beelofnee dadhabnee jechuudha. Yoomuma nyaanni baha ka jennu taa'aa jirra. Wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdanii bootaa sanii fagoollee miti baay'ee baadiyyaa keessa walumaa galatti jechuudha. Makiinaa ka argannee galle ka hawaasa ka uummata odoon ta'in makiinaa dhuunfaa ka carraa argannee yaabbannee gallee qorrillee baay'ee hin bubbisaa hin qorra. Walumaa galatti ijoolleen naannoo sanii jechuudha uffata qorraa bitadhaa galaa yeroo baadiyyaa deemtan akka uffattanii isiniin jedha. Hin qorra hedduu dhugaa rabbii dubbachuu fi shaashamanneen hin oo'iti. Samuuna kana fa'aa baay'ee oo'iti isinii galee saniif jechaan uffata akkuma shaashamannee keessatti uffadhutti dhaqee. Hundumaafuu alhamdulillahi erga gallee jenne haga ammaa jechuudha teennee eeggataa jirra ajajannee nyaata isiniif galee maal akka ajajannee yeroo nyaata ajajannee ammallee nyaanna asitti kaliin hedduu na dhukkubdee kunoo dheebuu deemsa wajjin bishaan yoo dhuge ammoo na dhiisti inshaallahu wa ta'ala namootiin kaleen isin dhukkubullee waa doktora ta'e odoon tahin bishaan sirritti baay'isaa dhugaa bishaan kalee qofaaf osoo hin tahin bareedina fuula keenyaa gogaan keenya akka jiidhufillee akkasuma mootuyyuu akka bareedu nu gargaara faayidaa hedduu qaba dhiiga keenya nu qulqulleessa. Kanaaf waa'ee beelaa walii haasa'aa jirra asitti anillee beela'ee yoom dafee dhufaa waliin jedhaa jirra. Sagaleen hedduu waca jechuudha sababbiin sagalee saayilent irra kaa'ee sagalee irratti isinii qabee fi sagaleen baay'ee waca ifaan hin jiru isinii galaa jiraa miti. Ifaan guutummaa biraatiin hin jiru. Dhumarratti ammoo dhuftee jirti. Gatiilee diriyaa dhumarratti isinii hima. Amma jechuu ka lubbuun waan jibbisiisu keessa yeroo kaafteeriyaa wayii hoteela wayii teettu waan akka sooftii maankaa shuukkasi jala guuranii sisoban yeroo san namni beela'e hin aara seenee galee haa ta'u hundumaafuyyuu piizzaa ajajanne. Piizzaan keenya alhamdulillahi nu dhufee jira. Ifaan fi piizzaan bakka takka dhufan.
Maabiraati illee piizaa illee bakka takka dhufanii ispeeshaal piizaadha yookiin mushakkala jechuu isiniif galaa jira mushakkala baay'ee mi'aayaa hedduu jechuu waan hunda qaba akka feetanii filattanii akkuma biyya saniitti katuunaallee hin jira ajajattan jechuudha baay'ee mimmi'aayaa hedduu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu fi maashaallah jedheeni wanni hunduyyuu jechuu kaafteeriyaa sadarkaan isaa olloonnaa jedhe yoo dhaytan wanna barbaadanii argattanii ifaan dhaamti deebiti namoonni illee hedduutu jira jechuudha waa sitti tolu keessaa as dhiyeewuun nu fittee ispeeshaal shaayii jenneeni shaayii loozitii fi aananii nu fidanii kolfaan duutan jechu osoo viidiyoo kana sagalee guutuu silaa dhageettanii wacni jiraachuu baate dhuwina dheebuun nurraa bahuu didee eegas illee daballee kabiraa ajajannee bishaan ajajannee piizallee jechuudha nama quubsu akkuma isin beeytan mi'aa fi dhama malee nama sooma oolee beela oolee silaa akka garaa guutuu shoorbamaa fi wannuma mana ufiiti dhugaa rabbii isinitti hima. Achi bakka nyaannee geessinee jechuudha shaayii kenna dhuynee asitti ammoo iyyuu an baay'ee gammade kubbaayyaa guddaan nuu fiduu shaayii hedduu dheebodhe waan ta'eef dhugaa rabbii baay'ee dheebodhe qorradheellee jechuudha qorri hagammana keessaa hin baane kanaaf maashaallah tabaarakallaa piizaa kenna fudhannee osoo hagamuun turiin nyaanne finnee jirra bil'aafiya jedha akkuma keessan san maashaallah tabaarakallaa rabbiin isinirraa jaalatu hordoftoota kiyya ergaa finnee jenneellee beeloynee hin quufne ispeeshaal caccabsaa ajajannee yookiin caccabsaa mushakkala wanni inni qabu caccabsaa qixxaa caccabsanii killee itti xabbasanii itti godhanii daa'ima itti godhanii bakka dhadhaa baay'een qabu daa'imillee daa'ima oriijinaalaa miti dhugaa dubbachuu fi daa'imuma yaa'aa san jechuu ka sukkaara qabu mataan isaatu an xiqqooma nyaadhee na cufina jibbisiise waan na jechuun akkas nyaataan keekii fi waan akka halawiyyaa ta'u ta'e malee nyaataan kallattiidhaan waan mi'aawu qabu an hin jaaladhu garuu ammootuyyuu jechuudha waan birriin binne findhe jechuu giddimaa findhee jirra garaanu nyaate kanaaf maashaallah kunoo ziina ramadaana akka inni itti bareedu kaafteeriyaa ija keessan ilaala biyyuma guddatti biyya laa fakkaata asitti ani waraaba jennaaniin hin waraabini namni si argaa namni hin mufataa waan kaasaa hartu si enjennanii na dhoorginaaniin dhiise asittis daballee shaayii na of kolchaa yaa rabbi loomii takka jedha itti sun ananaasii shaayii ananaasii ajajannee dheebuu ni kottii isiin jechuudha an isii tana silaa lama dhugee natti tola isinii galee garuu ammootuyyuu durallee waan ispeeshaal shaayii looziin dhugeef ammallee tana waan dhugeef saalfadhee ima baanee galle gaafa kana jechuudha warri biraa dhufnellee maashaallah baaqilaa nuu kennanii aanan nuu kennanii aayilaandi jechuudha aanan san bunaan danfifanna jenne dheebonni kagalaa jiran kunillee nun quubsine dheebuun amma baqqaa jechuun inumaa nuttuu jabaate kanaaf buna danfifannee jennu aanan yoo mana gallu nu jalaa canee diraamaa hedduu keessa turre jechuudha dadhabnee gallee buna danfifannee aanan yoo tiree nu aanan canaadha buna balleesse haala saniin jechuudha alhamdulillaahi kanaaf warroonni diriyaa kana gatii isaa nuu himi jettan diriyaan kun baay'ee yabbuullee furdaadha hedduu guddaadha osoo jechuudha akka diriyaa biyyaatitti hodhanii baay'ee jechuudha diriyaa fi iskaarbii tokko ni ta'a diriyaa ammaan bichaan qarshiin inni ittiin bitame qarshii 7,000 ka 5,500 ni jira ka 6,000 ni jira akka kwaalitii yookiin qulqullina isaa yookiin tartiiba sadarkaa uffataatiin jechuudha maqarabaan isaa kun bichaan baay'ee furdaadha waa isin ajaa'ibaa keessaa fedhiin namaa garagaraa diriyaa biyya keessaa an kana jaaladhe maa jennaani kuni baay'ee callee calanqisusan irratti laxxafne iskaarbii qofa mataa isaa irratti laxxafanii ka biyya keessaa guutuun bilicilic caccalanqisaa kana shurraabiin tuni oriijinaala jechuu isiilleen feekiin ni jirti isinii galee sadarkaa adda addaatu jira carqiin isii ijumatti yoo laaltan garagara ani akka maachii ta'uuf kana walirra bitee isiillee akka diriyaa dhiyaattuu fi baay'ee qashtiidha qarshiin isiin ittiin bitamte 3,000 haga 3,500 jechuudha gatii kaduraati malee amma miti beeka amma dabaltee jirti kanaaf diriyaan kuni kalarii adda addaatiin jira har'a kana biteef boru kanan argattan isinii galee kanuma tahee yookaan kana caalu yookaan kana gadi argattan gatiin sanuu caalu mala kanaa caalu mala birriin ittiin hodhisiise birrii 200 jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shaashii jira shaashilleen ta 150 illee ni jirti antana 200 bitee laaftuudha xiqqoo wayyaadha jechuudha shaamaa miti caammaadha caammaan kun caammaa kwaalitii fi akka biyya keenyatti caammaa jechuudha
jechuun sadarkaan isaa bareeda jabaa ta'edha. Qarshiin isaan ittiin himatanii aga 3,207 malee jedhanii haa ta'u garuu 2,500 binne jechuudha. Isinii galee ka abbaallee binne kanaaf isin agarsiisa hunda isaatuyyuu diriyaan kun alatti akkasii yoo jiraate manatti illee kunoo ifaa manaa keessatti akkana jira. Hedduu miidhaga anummaan tunuyyuu natti tole ajaajara diriyaan nama bareecha maashaallah wanni bal'aan jechuudha. As dhiifama kacarraa tahee guddina maqarabaa yoo agarsiisu mormina mul'ate baay'ee guddaadha jechuun maqarabaan hedduu asiinillee hagana bal'ate duubaanillee yoo hagana gahu mee isinummaan ofii keessanii ilaala maashaallah tabaarakallaa jedhee jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni maatii keessanii bituu barbaadan yeroodha yerootti malee akkanumatti lafa dheeraa jechuun amma dheertuudha ni beeytan jedhee yaada. Narraa lafa gahaa hin suuqatan waan ta'eef homaa rakkoon qabu. Murti kun walaala haga inni guddatu maashaallah tabaarakallaa rahmaan argitanii ija keessaniin maqarabaan isaa haga inni guddatu narraa haga achi guddate jechuudha. Kanaaf namootiin barbaadanii bitachuu ni dandeettan bituu fi maatii keessanillee ofiifillee bitadhaa biyya namaatiin bitina ka akkana caammaa abbaati caamman kunillee lakkoofsa 41 baay'ee bareeda zakkiidha. Caamman qarshiin ittiin bitame innillee 2,500 waan akkasiiti garuu 2,900 matanii akkasii binnee zakkiin 600 akkami suufa jechuudha. Suufni isin nagaafattan gatii nuun himne akkasuma immoo shaamizii isii jalaan godhatan gatii nuun himne jettanii shaamiziin 1,500 bitame kwaalitiidha. Lakkoofsi yookiin saayiziin isii laarjiidha jechuudha. Abbaa suuraa arge akkami bittee akkanatti galee warri jettanii gaaffii isinitti tahe suuraa abbaa akkanuma laallee hodhisiifnee fi akkasuma likkiitti tahe suufni ammootuyyuu qarshii 7,000 jechuudha. 3,000 fi wayiin bitame harki 3,000 hodhame garuu laalchi jidduutti nu godhame 7,000 xumurame isiniin jira. 7,500 akkam wallaahi dagadhee jira daftara irra laalaa hin jiru dhugaa jirtu isinitti hima. Carqii baay'ee filatamaa tahee fi akkasuma immoo carqii baay'ee furdaadha jiddu galeessa shabaabafis tahee akkasuma immoo manguddoofillee hundaafuyyuu ka tahu kunoo akkasin argitan kanatti namni godhatee beeksise. Baay'ee jechuudha hedduu irraa miidhage wallaahi dhugaa isinitti hima. Namni maatii keessan daara baasuu barbaadanii akka sadarkaatiin suufni illee kanaa gadii ni jira. Laayik sheer gochuun ammallee laayikii odoon dagatiin irraan bayinaa horaa bulaa fayyaanfama.